dhimma carraa hojii faana ol qabatu irratti rakkoo guddaan naannoo keenya keessa jiru rakkoo lama. Tokko rakkoo ogummaati. Ogummaan qabnu. Tokkoon namaa hojjetaa mootummaa soo taane namni hundumtuu ogummaa qabaachuu qaba. Ogummaa qabaachuudhaaf namni martuu jabaatee hojjechuu danda'u tira jiraata. Haga ogummaa qabnudha. Bu'a qabeessa kan taanu oomishaaf oomishtummaan keenya kan dabalu. Carraa dinagdees kan uumuu dandeenya. Lammaffaa rakkoon keenya maal dhaweessummaadha. Qorqalbii biizinasaa qabaachuu dhabuudha. Dhaloota dhagaa haga barsiisnee finnutti walakkaa kana dhaloonni jiru leenjii gahaa argatee kanatti galuu danda'u tira jiraata. Kana yoo goone carraa bal'aa jira Oromiyaa keessa albuudatu jira, lafatu jira, qonna hojii qonnaa irratti carraa bal'aa jira, hojii investimentii irratti carraa bal'aatu jira. Carraa guddaa qabna. Isaafoo kan ammoo kan si oomsu dhaabbata faayinaansii ijaarree jira. Dhaabbilee faayinaansii kan kadhachuudha jennee dhaabbata faayinaansii guutumaan guututti qabeenya uummata keenyaa kan ta'e, qabeenya mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'e, sheeriin nama dhuunfaa birriin tokko kan keessa hin jirre baankii siinqee ijaarree jira. Maashinarii liizii siinqee ijaarreera. Maashinii fidee liiziidhaan kan uummataaf dhiyeessu. Inshuraansii siinqee ijaarree xumuraa jira. Investiment baankii siinqee ijaarreera. Kun hunduu kan ijaarameef uummanni keenya qusachuu fi liqeeffachuu akka baruufi. Liqeeffatee immoo hojjetee akka kaffaluu jalqabuufi. Baankichi mallaqa liqeessu keessaa parsantaan 75 baadiyyaa Oromiyaa keessatti akka liqeessamu kan eegamu.